Ashama harka fuudhee kabajamtoota hordoftoota maatii YouTube chaanaalii Hawwii Lakkoofsa 12 nagaa keessanii fayyaa keessanii ani nagaa kooti fayyaa kooti galata waaqayyo nagaan na bira jiru darbee simbiras akka jiru abdiin qabaa kabajamtoota hordoftoota kiyyaa isinirraa badeetii jira yaa haaluma jireenyaatu yeroo tokko namaa fi inni jedhu tokko ishee biizii ta'eetiin hin badee akkamii nagaa keessanii fayyaa keessanii baay'ee si yaade dhugaa Iga akkuma argaa jirtan guyyaa irraa kana imalaatee jira. Inni kun guyyaa sadii dura jechuudha. Viidiyoon kun kan waraabe. Guyyaa sadii dura paaspoortii addasiifachuudhaaf gara Itoophiyaa imbaasii dhaqeen ture. Warri kiyya odoo iddoo imbaasii hin beekin na fuudhanii deemanii guyyaa tokkicha biyya Imaraatii magaalaa Abu Dhabii tana walumaan ga'aatii ollee gaafa duraa dhaabnee gallee jechuudha iddoo isaa gaafa lammataatitti kan arganne. Congratulations naan jettani kana mana be alalala ole guyyaatu happy birthday kiyya ture na akkasi sin jedha ijoollee waan biyya galinatti fakkaate beettani marga magariisa namna kan argina waan biyya kiyya galinatti fakkaate tureeyyuudha na akkasi sin jedha ijoolleen biyya Dubai keessa jirtan jechuudha paaspoortiin akka qofa guyyaa 30tti yookiin dammoo guyyaa ji'a tokkoof guyyaa 10 guyyaa 40 jechuudha turee dhufuu dhiisee jira paaspoortiin ji'a 3 tureeti kan dhufu jechuudha ji'a 3 yookiin ji'a 2 fi 7 isa booda jechuudha ji'a 2 guyyaa 15 isa booda amma ji'a 3 jidduutti kan dhufu jedhanii baay'ee tokko ulfaata jechuudha warroonni viizaan keechan gizee ofirraa fixaatee jiru yoo jiraatan paaspoortii keechan laallachuun dammoo ga'ee madaamii odoonteen ga'ee keenya waan ta'eef paaspoortiin keechan yeroo kam akka gizee ofirraa fixu beekuu qabdu isin hin jedhaan bargit nan beeka ture qaatan itti mun qabee warra kiyyattis jechuudha dura isaanumatu shillaa jedhee nageechuu didee amma garuu viizaan kiyya ji'a 12 gaafa guyyaa 14 yeroo fixa ani kun ji'a 12ffaan yeroo maseenuuf jedhu itti kenne waan ta'eef amma viizaan kiyya yeroo fixee jechuudha iddoo kanatti irraa bu'eetanii jechuudha alaabaa Itoophiyaa beektanaan jedhan alaabaa Itoophiyaatii fi alaabaa Dubai barbaadaa jira makiinaa dhaabanii na bu'u ani maskoo diraan alaabaa barbaadaa jechuudha isaan immoo makiina ejjeta innaa akkasitti guyyaa tokkicha shir jechaatii ollee kana fakkaataa kanaaf paaspoortiin viizaa yeroo yoo fixe ji'a tokko yeroo firiin hin jira fakkeenya hamma kan kiyya viizaan ji'a 12ffaa gaafa guyyaa 14 yeroo fixa ji'a tokkoffaa gaafa guyyaa 14 irraa kaasee to'i karaama lakkaa jechuudha karaama jechuun guyyaa tokkoo fi diraama 100 isaan booda diraama 25 lakkaa jechuudha dursa ani dura warra kiyyatti mee paaspoortiin kiyya yeroo fixaa jira jennaanini dura viizaa hojjannee raawwanneet paaspoortii addasiisnaa naan jedhan ani garuu ji'a yoo paaspoortiin ofirraa qabaate malee ji'a gadi ofirraa qabaate viizaa hojjechuun akka hin danda'amne itti meen ture isaan immoo rakkoon qabu nu hin beekna naan jedhanii achiin booda nama gaafatanii isaan yaafna tuffatan jechuudha nama gaafatanii jennaanini hin hojjetamu viizaanii akkasuma jedhaniini kanaaf gara biyya ergadhee jira waaqayyo gooftaan dafee siifaa deebisu naan jedhaadha naa kana fakkaataan isiniin jedhaa warroonni paaspoortiin keecha yeroo fixu hin beennoo fi keechani paaspoortii keenyatti kennaa jedhaati irra laalladha kana yoo hin taane warri isin bira teechan nama gaarii yoo ta'an yaa birri keechan irraa kaffalama guyyaatti diraama 25 jechuun baay'ee ulfaataadha dhugaanuu fi akkas isiniin jedhaa oduu isinitti baay'isee guyyaa gaarii qabaadha nagaatti naaf oolaa isiniin jedhaa like share subscribe comment gochuu hin dagatinaa baay amma viidiyoo biraatti walitti deemnutti turtii gaarii